amantiin garuma sanatti deema isa jedhu gabaabsee kanumaan si ibsuu barbaada kanumaan bira darba. Tole gaamee yeroo ammaa kana amantoonni haaluma jiru kanaaf jecha waldaallee cufanii kan manatti galanii jiranii isa kana gaafa mana ta'an amantoonni maal haa godhan jettanii yaadu dhaamsa maalii qabdu amantootaaf? Hello, nageenya sirriitti. Hello. Hello. Daldaltoota amantoonni manatti galanii mana jiru daldaltoota miti amantoota hundumtuu galee jira garuu amantootaan isin akka nama waaqayyo tokkotti dhaamsa maaliiti kan isin qabdan? Egaa amantoota irra daldaltootatu garaa keenya raasa kanaafidha. Hin dhaga'amu ciccitaara hin dhaga'amu sagaleen keessan. Hin dhaga'amu. Hello. Sagalee irratti baasu. Ajaju. Neetworkiidha natti fakkaata ajajuu sagalee irratti baasuu wanti jedhu asitti hin hojjetu waan ta'eef meeshaa kana ammaa fi of keessatti qabadhaati. Dhiisnaan ajaja. Amantootaaf dhaamsa maalii qabdu amantoonni mana taa'u waan ta'eef yeroo ammaa kana? Okay. Amantootni mana yeroo ta'an kana nuuna yaadatan. Eessa jira? Paastariin keenya eessa jira? Naana jedhan anaan. Kanan barbaadan. Anaan naa iyyaafatan naafa bilbilan ganamaa guyyaa. Eessa jira? Maal nyaatte? Maal dhudde? Maaltu sitti irrate naana jedhan. Kana haala maal qabu hojii biraa? Kana haala dhimmi nama yaaddeessu hin jiru. Inni kaan hingaa badaa amma kanatti waan nama dhiphisu hin qabu. Mee naafa bilbilanii dhuunfaadhaan hin haasofna. Keessumaa daldaltoonni amantooti booddee walumatti qabee akka godhu godha. Waan ittiin jedhu nan eebbisan saba kana waan irra jiru. Kan wal qabatu guyyaa ayyaanaa. Gaaritaa. Nagama. Koronaa kana jala isin haa dabarsu. Akkuma walii galaatti dhaamsi qabdu. Irra isin haa dabarsu. Ameen. Bira isin haa dabarsu. Ameen. Keessa isin haa dabarsu. Ameen. Isin haa dabarsu. Ameen. Darba. Ameen. Darbi. Ameen. Darbi gaaffii kee biraatti darbi. Ameen. Tolee gara gaaffii koo biraatti darba. Gaaffiif deebii waliin goone kana xumureen jira. Ameen. Toora irratti argamtee akkasitti yaada nuu kennuu keetiif baay'ee galatoominsiin jedha. Tolee gara gaaffii koo biraatti. Tolee ati siif galatoomi waaqayyo si haa eebbisu. Ayyaana isaas si baay'isu. Goone kana. Amma dhumaatti jabeessii si haa dhaabu. Toora irratti argamtee. Kun tajaajila keessi dura haa buqqisu. Kennuu keetiif baay'ee galatoominsiin jedha. Balaa dhufe kana jala si haa miliqsu. Hambaa si godhee dhaloota dhufuuf si haa kaa'u. Si wajjin haa ta'u. Tolee galatoomaan jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya gaaffiif deebii nuti nama waaqayyo kana wajjin goone xumurree jirra. Qophii keenya barnooleen turtii gaarii waan jedhamu egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaan hordofaa turtanii qophii keenya waa guddaa akka barattan abdii qabna. Galatoomaa. Guyyaa har'aaf kan qopheeffannee asuma irratti xumurraa ayyaana gaarii isiniin jenna. Galatoomaa waan guddaan kun immoo dhibee balaafamaa kana jalaa hunda keenya haa dabarsu dabarree warra wal arginu waaqni nu haa taasisu galatoomaa.